Hashamaa harka fuunee akkam jirtan nagaa keessanii jireenyi isin badhaadhaa isiniin jecha har'aan kana kaleessa irraa kaasee gaa YouTube haaraa tokko baneetiin jira. YouTube kana irratti subscribe naa godhaa jechuu isin gaafachuutiin jira. Mee detailii isaa waan kana maal siniif haa ibsu. Normal YouTube'n gaa maallaqa waan namaa kaffaluudhumaaf namni baafachuu barbaada. Anis illee sanumaafi ammoo akkaataan itti maallaqa kana argachuu deemnus immoo hedduu garaagaraa jechuudha. An jalqaba irratti waan isinitti himu YouTube xoolatanya yookiin nama YouTube'dhaan bulu ta'uu hin barbaadu. Hojii qaba, alhamdulillah fayyaan qaba, hojjadheetiin bulaa, hojii gaarii qaba. Kan akkasitti kana hubattanu hin barbaada. Haa ta'u ammoo wanni takka na keessa jira. Jalqaba irratti biyya kana keessatti fakkeenyaaf gaafa manjaa fi qaada baafadhu heeraa fi seerri biyya fakkeenyaaf biyya Afrikaa keessatti akkaataa itti manjaa fi qaada baafatanuuf yookiin eeyyama konkolaachisummaa baafatamuuf biyya kana keessatti baafatamu fardaa fi lafa. Seeruma kana barachuuf iyyuu afaan naan hin galle milikkituma sana laalu ilaaleetiin YouTube yeroo hedduu ilaalaa ture jechuudha. Hedduu tokko ulfaata jechuudha. Namni biyya alaa kana keessa jirtan keessaa hoo biyya Jarman jirtan ni beektani ulfaatina manjaa fi qaadaa yookiin eeyyama konkolaachisummaa jechuudha. Afaan warra adii kanaaniin seeraa fi heera isaa ilaalaa ture jechuudha. Yeroo sanatti maaluma qaba namnumti afaan Oromoo tokko akkaataa isaa seeruma isaa akkaataa adeemsa isaa seera isaallee jalqabarraa waan akkasii adeemsa kanaan fixattu namni jedhee nama barsiisu tokko osoo jiraate wallahi billahi akkasitti yaadaan ture jechuudha. Ergan turee ka'ee namoonni tokko afaan Amaariffaatiin Itoophiyaarraa dabarsuu jalqabani. Baay'ee ittiin gammade. Afaan sana nin beeka sirriitti yooniin sirriitti beeka jechuu baadhellee afaan Amaariffaa hanga tokko nin beeka jechuudha. Afaan Amaariffaatiin gaafan akkaataa heeraa fi seera konkolaachisummaa hanga tokko immoo san sila afaan adiitiin yookiin afaan warra faranjootaatiin ilaalaa itti rakkataa ture sana ennaan afaan Amaariffaatiin argu hanga tokko immoo ittiin gammadee jechuudha. Deebisee immoo hawwiin kiyya osoo afaan Oromootiin ta'e waan jedhu sana keessa argamee jechuudha. So sana hunda keessayyuu hin darbee alhamdulillah manjaa fi qaada kiyya sin baafadhee konkolaataas nin bitadhee waanuma hundayyuu jechuudha. Arra egaa maali yaadee waanuma kana dura yaadaa ture sana osoo hin ka'ee karaa kanaan waan hin danda'uun karaadhuma konkolaachisummaa heeraa fi seera isaa wannoota dhorkamaa ta'anii waan takka irratti osoo hin hojjadhe waan akkasirratti hojjechuuf hin murteessee jechuudha. Turee jira erga waan kana murteessuu jalqabee murteessee ammoo ilaalcha takkaati nama keenya keessa jira. Gaafa nam tokko karaa wayiitii waan akkasii kanaan karaa waa'ee maallaqa namaa buusu kanaan hojjetamuuf deemamu waanuma achirratti maallaquma sanaaf xiyyeeffannoon godhame wayi namatti fakkaataa jechuudha. Akkuma nuti isinitti himee an YouTube xoolatanya yookiin YouTube qofaan buluun barbaadu fayyaa qabaanni hojjetadheetiin bulaa isiniin jedheetiin jira. Laala biyya keenya keessa waan baay'eetu jira. Akkuma nuti argaa jiru yeroo garaagaraatti hawaasa kan keenya kana dhiphisnee maallaqa qarshii 10 ta'u 100 ta'u irraa fuunee qarqaarsa yeroo garaagaraatti godhaa jirra. Waan xinnoo tokko immoo yoo qabaanne dandeettii xinnoo tokko yoo qabaanne wanti ani beeku kun osoo nama bira gahee jennu yoo jiraate karaa kifiyyaa qabu tokkoon yoo argannes kun faayidaadha jechuudha. Waan sana dhugaadhumatti yoo namummaa qabaanne wannoota irraa karaa fakkeenyaaf YouTube gaafa hojjetamu waan baay'ee nama barbaachisaa, soofteerii nama barbaachisaa, kaameeraa gaarii bifa qulqullinaan akka hojjetamu wannoota garaagaraa nama barbaachisa. Wanti sanarraa hafee nama harka qalleeyyii rakkatanii garaagaraatii yoo oole gaariidha jechuudha. So an maallaqa osoo namnu silaa subscribe namaaf hin godhu garuu hojiin gaarii yoo hojjetame manuma godha namni kan abdii qabaa jechuudhaan. Ka akkasitti hubannee namu subscribe gochuun kunis waan ulfaatu miti jechuudha. Karaa kanaanis yoo wal guddisnee anis waan na keessa jiru nama tokkoofis muuxannoo tokko kenneefi anis yoo maallaqa takkaas argadhe karaa warra harka qalleeyyii kanarra karaa bakka garaagaraatti akkuma nuti beeknu amma bakka hedduutti namni buqqee karaa waraanaatiin karaa hongeetiin rakkoo garaagaraa jira jechuudha. Kana ammoo kiisa keenya baafnee dhibbatti hanga danda'amu tokko ummata sanallee yoo waan inni barbaadu guutuu fi dadhabne yeroo garaagaraatti gargaarsa godhaa jirra. Karaa kanaanis dabalata tahaa waan jedhamuuniin torbaan keessatti illee boqonnaan guyyaa tokkotti qabu viidiyoo tokko yoo hin hojjedhe qarshii takkas naaf kaffalu gaafa yeroo dheeraa namnu pilaanni isaa fuulduree irratti hojjeta waan nama hundaafuu jechuudha. Arratti utuu hin taane boritti gaafan hojii gaarii tokko hojjedhe warra subscribers waa hundumaayyuu seeraa fi heera kanaas guutuu hin danda'a. Karaa kanaan immoo saba kiyya bira dhaabbachuu hin danda'a waan jedhamutti amaneetiin YouTube channel kana banee jechuudha. Egaa YouTube channel kana irratti waa'ee konkolaachisummaa qofaa miti kan barsiisuuf deemuu jechuudha. Jalqaba irratti namni waa gaafatu waan tokko eegalu muuxannoos guddifachaa deema.
ohoo wanni kuni ana ilaallata waan kana irratti hundaa'eemi akkamiin muuxannoo kiyya akkamiin kwalitii kiyya akkamiin kwalitii waan kana hawaasni maal barbaada maaltu hidhina akkamiitu jira kolfumaa fi taphaa fi waan hunda qofatu hin taane waan nama keessatti illee sammuu namaa keessatti illee waan nama gargaaru jedhee yaadu waan kana keessatti keessa galchuufiin yaalaa jechuudha dhibbaan dhibbatti. Kanaafuu akkasiin na hubattanii akka YouTube kiyya subscribe gootanu abdii isinirraa qabaa. Na ammana wannin gochuu deemu qarshiidhuma kiyya kiisuma kiyya qofa gabbifachuuf hin deemu yoo wanni kun karaa kanaan milkaa'ee qarshii takkaan hoji'aanu ka argamu yoo ta'e saba kiyyaaf hin oolchaa jechuudha. Kun arraba kiyyaa jechuudha. Kun waadaa ani sammuu kiyyaaf wanni guddaan ilmi namaa kuni waadaa namaa seenurra waadaan inni sammuu isaatiif seenu guddaadha. Nama tokko waadaa seentee fi yoo waadaa san cabsite yeroo baay'ee yeroo namni sun fuuldura kan keetii ba'uu yookiin du'uu yookiin immoo si bira hin jiran yeroo nama sanatti dhuftu jettee sammuun kan kee gadi cabdi jechuudha. Sammuu keetiin immoo yoo waadaa seente sammuun kee yeroo hunda si wajjin jiraata. So yeroo hunda si dhukkubaa jechuudha. Ati waadaa seente nama waadaan guunneedha siin jedha sammuun kan kee. Gaafa kana dhukkuba waa hunda qaamaa fi qalbiillee si fiduu danda'a jechuudha. Akkasiin na hubadhaa YouTube kiyya naa guddisaa kiisa kiyya gabbifachuuf hin deemu akkuma isinuu argitan an alhamdulillah nama ganaadha waan baay'ee hojjedhe waan baay'ee humna kiyyaaniyyuu waan baay'ee hojjedhe waan baay'ee nama kana achis nama dabarseedhaanii rakkoo garaa keessas nama dabarsee nama arrammoo bakka nama jiru kanatti immoo alhamdulillah nama jedhuudha nama kaleessarra arra wayyaa boorimmoo kanaa oli nama jedhee itti amanuudha nama hojiitti amanuudha nama nam tokko yoo hojjete ni jijjiirama jedhee nama amanu waan ta'eef kanarra hin jira jechuudha. Kanaafiyyuu akkasiin na hubadhaa YouTube kana kiisa kiyya gabbifachuuf hin deemu akkasiin na hubadhaati YouTube kiyya subscribe naa godhaa channel kana naa guddisaa yoo channel kana guddistan kiisa ka Zaakirii miti ka guddistanu rakkoodhuma biyya keenya keessa jiru rakkoodhuma buqqaatota hongee harka qalleeyyii biri takkaan illee yoo taate aannan takka illee ilmoo tokkoof yoo bitee karaa kanaanis qarqaaruutiin danda'a saba kiyya biraa waan jedhu dhumaaniin dhufee isiniin jechuu barbaada hedduu galatoomaa ulfaadhaa nagaa ta'a gaafa jalqabaallee karaa TikTok kanaan yeroo guyyuma tokko waamicha isinii goonaan dhuftanii waan TikTok barbaadu naa guuttanii hedduu galatoomaa hawaasni keenya waan baay'eellee hojjedhee mitiyanii garuu hojjechuuf immoo qophiidha jechuudha. Oromoodhaaf hojjechuudhaaf jireenya kiyya jijjiiruu hojjechuudhaaf maatii kiyya jijjiiruu hojjechuudhaaf of bira maatii kiyya bira darbee ammoo hawaasa Oromoos waan hin danda'u qarqaaruuf YouTube kun guddatees dhiisees hawaasa kiyya waaniin gargaaruu barbaaduun hinumaan gargaaraa jechuudha. Garuu yoo wanni kun immoo argame dabalata ta'a isa jedhudha. Akkasiin naa hubadhaa galatoomaa guyyaa gaarii qabaadhaa wanni ani isinitti himu boori ammoo bor magaalaa gudditti biyya Jarman bakka seena qabeessota ta'ani isin daawwachiisa viidiyoo kwaalii ta'anii bor ni waraabaa achi booda haala takka sirreesseetiin isiniif maxxansa sanallee eeggadhaa magaalaa gudditti Berliin bor bakka garaagaraa isiniin daawwachiisa kana asumaan isinitti himuu barbaada hedduu galatoomaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u nagaan oola YouTube kiyya subscribe gochuu hin dagatinaa Zaakir Gachi jedha Zaakir Gachi Tuube jedha linkii isiniif hin kaa linkii kanallee share waliin naaf godhaa akkana isin jedha galatoomaa ulfaadhaa nagaa ta'a yeroo gaarii qabaadhaa.